Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa girgiratti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa akka har'a meeshaalee obboleettii kiyyaa tokkoon qabadhee kara keessan dhufeetu jira. Meeshaalee kana halluu biraatiin illee tanaan dura biteetan ture. Meeshaa kana isinittan argisiisa. Warri barbaadan bitachuu ni dandeessuun isiniin jechuu jaaladhaa. Kanaadha. Keessi isaa immoo akkana jira. Walumaan ilaalla. Gatii isaallee yeroo baay'ee nagaafachaa jirtu waan ta'eef haga dhumaa dhaggeeffadhaa gatii isaanii argattu isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warri chaanaala keenya faarawwataa tan uggaraatan sabiskiraaybii godhuun maatii keenya taa'achuun gabanumaan affeerraa kootidha. Warri immoo nafaana tursii gootan hedduu tokko galatooma. Ammallee yaada keessan warri yaada qabdan naa barreessuu ni dandeessu. Saanduqni koomentii keenyaa isaa 24 banaadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka asittis akka argaa jirtan kanaan durallee yeroo baay'ee halluuwwan adda addaatiin hin bite keessa kan mukaatiin hin binne obboleettiin kiyya kan fiddee iskiriishuut gootee onlaayinii irraa jechuudha kan naa kennite. Biyya keessallee hin jira. Yeroo baay'ee wantoonni onlaayinii irraa sheer goonu wanta biyya keessa hin jirre namatti fakkaachuu danda'a. Isiniin jechuun jaaladhaa garuu ni jira. Isiniin jedha egaa kanaadha kan mukaatii kanaan dura diimadhaan bitee jira. Akka halluu maalitti magariisa waan akkasiitiin illee bitee galcheen jira jechuudha. Warri nafaana tursii gootan ni beektu. Isiniin jedha baay'ee tokko gaariidha. Biffee keessatti ni bareeda. Kana isiniin jechuun jaaladhaa. Warroonni dhalabachuu barbaadan gatii isaa hunduma isaatu isinitti hima jechuudha. Obsaan na dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana laayik godhaa warri isinitti toleen isiniin jedha. Baay'ee bareeda. Maankittillee kanaadha. Maankaa mukaa jedhama. Asiin sibiila. Kana keessa jidduu kana keessattuu iyyuu muka malee isiniin jedha. Warroonni biffee hojjisiifattan keessattuu ijoolleen meeshaalee na biratti hojjisiifattanii galfattan biffeen qullaa isaa taa'uun egaa inni beektanii manni tokko hojjetamee ka'ee gaafa qullaa isaa taa'u kunudha. Akkuma shagamitti jira tokkoon baasan isinitti argisiisa jechuudha. Erguun naqinaayii isiniin jedha. Meeshaan qofti hojjetamee mana keessatti waa baay'ee barbaachisaa ni beektu. Kanaafiyyuu warroonni akkasii tokkoon jalaa bitattanii baafachuu ni dandeessu. Isiniin jechuun jaaladhaa. Yeroo ji'a tokko meeshaa tokko bitattan akkasitti hin dandeessuun isiniin jedha. Egaa meeshaan kun hunda meeshaalee meeshaa waan inni itti galchuun barbaannee fi as keessatti bakka tokkotti ashagameetoo ta'a jechuudha. Kana baay'ee salphaadha. Hidhuun isaatillee ittiin rakkattanii garuu yoo hidhe kaartoonii keessa hin seenu. Kanaafan meeshaalee kanan hiine kunuuti. Bicaadhaan biteen ture yeroo darbee amma immoo obboleettiin kiyya kan barbaadde adiidhaan jechuudha. Baay'ee adiidhaanis ta'ee bicaadhaanis ta'ee jalasaa nyaatatti ho'isuu dandeessu ibiddarra jechuudha. Ibiddarra hoon jedhu isa ibidda biyya keenyatti muka bobeeffannu miti. Gaafa isa goonu kan ni beektu hundi keessanuyyuu kanan nu jalaa bada waan ta'eef hoggaa dhibni kun nu jalaa baduu danda'a waan ta'eef kan akka kasalaa kan akka istoofitirra waan akkasiisan irratti nyaata ittiin ho'isuu ni dandeenya jechuudha. Nyaanni nu jalaa qoru. Kanas ta'ee isa bicaa yookaan keelloo sunis ta'ee jalilachuuyyuu jalli isaa sibiila. Isiniin jechuun jaaladha. Tokkoon isaa guddinni isaa saayiziin isaa tokkumaadha. Halluu isaati malee jechuudha. Kana keessa kan biraa qabaa hoggaa jettan ta'ee sahaaniiwwan isinii yookaan gooldii karariidhaan argaa jirtan kanniinii miti. Giloobarii miti jechuudha. Sahaaniiwwan suni sahaanii firiijiti. Sallee ijoolleen baay'ee wal isin jala ammatti ni jirtu. Waan tokko laaluu qofa osoo hin ta'in hoggaa bittanillee waan itti fayyadamtan ta'uu qabu. Yeroo baay'ee calliseetuma waan biffee keessa taa'aa miti meeshaalee itti fayyadamna. Maaliif wanni binne tokko yeroo wayii yookaan keessummaa haa ta'u yeroo ayyaanaa haa ta'u wanti nuti binnu hunduu waan itti fayyadamnu waan mana keenyaa ta'uu qaba malee callisee waan biffee keessa taa'ee boru irra darbidee deemu ta'uu qabu jechuudha. Maaliif wanni itti godhamu hunduu argitan mannoota ta'a. Warroonni haraboota biratti hojjedhaa, warroota biyyoota birallee hojjedhaa ni beektu. Meeshaaleen isaanii biffee guutee yoo ta'u yeroo kamuu argitanii guddaadha. Inni dhumaa guddaadha. Lukkuutti naqxanii teessisuu dandeessu jechuudha. Aga inni guddatu argaa jirtan. Kunooti. Keessisaallee yeroo baay'ee suuraa fi viidiyoon gaafa laallu garaagarummaa qaba. Baay'ee guddaadha. Kuni baay'ee tokko guddaadha. Akka argaa jirtan kanas jechuun jaaladha. Warri lukkuu hojjettan ta'ee warri foon affeeltan ta'ee itti naqxanii itoo teessisuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa
haasaa kootti deebisa yeroo baay'ee waan ifu qofa irratti akka hin hundoofne isiniin jechuun jaaladha. Maali wanna nu fayyadu wanta ofii keenya mana keenyatti gaafa tokko argitan araboota meeshaan isaanii kichiinii guutuudha. Yeroo baay'ee kichiinii guutuudha meeshaaleen isaanii garuu meeshaaleen isaanii itti fayyadamu jiru. Wanti isaan hin baasne hin jiru mana isaanii keessa hin argitan jechuudha argaa turtanii. Kanaafuyyuu maaliif haga jiraatan itti jiraachuu waan barbaadaniif jechuudha. Kanaafuyyuu nus akkas ta'uu qabna. Yoon kana jedhu haga isaanii qabeenya haga isaanii qabna jechuu koo osoo hin taane haga mana keenya haga nu danda'u haga of fakkaannutti waan bitan waan nu fayyadu waan itti fayyadamnu ta'uu qaba. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa hordoftoonni koo sirriitti na hubattan jedhee yaadaan yeroo baay'ee maamiloota baay'ee hookanna taajjabuu dandeessu jechuudha. Maal rakkatte illee naan jechuu dandeessu. Maamiloonni baay'een dhufanii meeshaaleen ta'an iskiriinshoot godhanii natti erganii lakki wanta akkanaa kun calaqqisaadha. Hatta jechuudha soofaalee adda addaa haraboonni keessattuu isa lafarra deemu yeroo wayii mana tirfii yookaan saaloonii akka carraa wayii yeroo wayii seenan wayii hunda ijoollee hogganatti argitu ijoollee nuti nama qabna keessummaa qabna keessummaan mana keenya hoggaa dhufu ijoollee qabee dhufa waan nu danda'u ta'uu qaba. Soofawwan akkanaa filadhaa jedhee kanan gosa ijoolleen achiin haftillee ni jirtu jechuudha. Ani kiyya keessan jedhee waan amanuuf ijoolleen baay'een na hubattu jechuudha. Aguman haasa'u kanaadha jechuudha. Kanarraa kan ka'e ijoolleen baay'een illee kaafedha keenya daangessite illee ta'uu hin danda'a. Ijoolleen baay'een achiin illee haftanillee ni jirtu. Ani kiyya keessan jedhee waan ayyaaduuf waan magaariis ni haa ta'u jedhee waan ayyaaduufidha jechuudha. Kana fakkaata yaada koo keessaan baanee meeshaaleen obboleettii kiyyaa. Kana fakkaataa kana qofaa miti meeshaaleen ishii baay'ee jira gaafa tokko tootaalii meeshaalee ishii hundaa walitti qabeen hoggaan xumurellee isiniif hima garuu jala jalaan waan hin animeef waan bitachuu barbaadan keessattuyyuu yeroo baay'ee mukaa kana ijoolleen baay'ee itti fayyadamne waan ta'eef kan mukaa kanatti fayyadamuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha akkuma 1,600 bitamee wanni kun isiniin jechuun jaaladha meeshaan kuni kan akkuma online irratti argitan isuma fakkaata waan tokko garaagarummaa tokko hin qabu akkaataan isaa hunduyyuu isiniin jedha. Kanaadha warri bitachuu barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Warri immoo namaafillee ayyaana kanarratti wal qabatee maatiidhaaf haadhaaf obboleettii hangafaaf warri sapiraayizii godhuu barbaadanillee sapiraayizii godhuu dandeessanii maankaa xiqqoo qabaa maankaa guddaa qabaa shuukaa qabaa wanta hundaa isaa guutuudha jechuudha. Egaa kaakunis akkuma argaa jirtan kanaadha. Isiniin jechuun jaaladhaa meeshaaleen obboleettii kiyyaa filannoo keessan eegeetiidha kan isiniif bitu. Filannoo keenya qofa keessan qofa eeguu osoo hin ta'in immoo wantoota hin taane illee hoo ta'ee ayyaantu asalla lakki wanti kun akkasii miti jedheen dubbadha jechuudha. Lakki waan kunillee sirrii miti yoo ta'u waan sirreessuu danda'udha jechuudha. Obboleettii keessan qulqulluudha. Baay'een isin jaaladha akkuma na kabajanitti isin kabajaa kanan isin kabajuu immoo rabbiin keessan akka amantii keessanitti kabajaa isin haa kennu jechuun jaaladha. Akka na jajjabeessaa jirtan illee hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa yeroo darbee hoo yaadattanii too jiraate ta'ee qarshii 5,000 dabale jechuudha. Qarshii 500 dabale 5,000 nan bitee yeroo darbee bichaa inni kara ji'a 3 waan akkasiitidha. Amma immoo 5,500 nan bitee jechuudha kan 500 irratti dabalee yeroo baay'ee bakka tokko hin taa'u kan meeshaaleen akka beektanii. Kana isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kooyi baay'ee babbareedu mana keenyaaf gaafa biiffee dhiyeessinu gaafa sagantaa tokko qabaannu dadhabbiin keenyallee kan ittiin beekamu kanumaadha jechuudha waan biraa waan addaa hin qabu. Yeroo baay'ee gaafa mana ormaatitti gallee ta'uwwanneen hagam akka sammuu nama miidhu namni itti jiraadhan beeka jechuudha. Ani meeshaa biyya arabaatti fideen gallee gaafan garuu jireenyi ni jirti wanti baay'een hin jira akka laayyeetti meeshaatti hin dhuftu. Gwaadaa keessa waan jiru hundan kaasin ibsaa too deema jechuudha. Kanarraa kan ka'eni irra caalaa kanatti xiyyeeffadhan isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee rakkisaadha. Gaafa ijoollee keessan hiriyoota biyya keessatti baratanii biyya keessa jiranii mana isaanii dhaqxee ati immoo biyyoota ormaa keessatti dhamaatee laayifiin kee biyya ormaa keessatti dhumee galtee manni kee immoo mana sanirraa ergit akka ollaatitti jiraadhaa jechuufi miti. Garuu nama waan taateef haga lafa kana jirtu akka namaatitti jiraachuu qabda waan ta'eef jechuudha. Xiqqoo saakiloojiin kee si jalaa miidhamaa ta'a. Kanarraa kan ka'e jechuudha yeroo baay'ee isinitti hima maaliif akkan kanarratti xiyyeeffadhellee
jalqabaa haga dhumaatitti ijoolleen nafaana turtan ni jirtu jechuudha. Aaduu jedhee jalqabee ijoolleen na hordofaa jirtan ni jirtu. Egaa kaani chaayinaala kana biyya harabaatti tambane biyya harabaatti jalqabee wantoota dandeettii kiyyaa haga danda'ameen chaayinaala kanarratti wanta baay'een dabarsaa too jira isiniin jechuun jaaladha. Ammas warroonni bara haarawaatti deemaa irraa ji'a tokko bichaa tafaa warroonni meeshaa maatii keessanii galchuu barbaadan na dubbisuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaadhaan naa ta'a. Yaada koo qabaattan bilbila keessaniifan barreessaa. Afaanillee bilbilli kee duwwaa 945 82 67 45 na dubbisaa. Wanta barbaadan hundaa odeeffannoo illee ta'ee isin keessummeessuu hin danda'a. Odeeffannoo karaa nagaa wanta jireenya wal qabate waan gorsaa wal qabate waan ofii kiyyarraa beeku. Yoon kana jedhu eenyumaa oluu nan beekaa miti an isinuma akkuma wal fakkaatu garuu jireenya isin caalaa biyya keessattan jiraachaa jira. Rakkoo nan beekaa. Wanta hundaa argeen beekaa. Kanarraa kan ka'eenii waan tokko tokko isiniif qoodaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka oduu isinitti dheeresseera. Nagaa naa ta'a.